في رياض الصالحين باب كيفية السلام بابا جدو جيني جرى جدو بابا دي باب صدمي لما فرقيني جرى كرياضات باب كيفية بابا ناموس سلامتاتي يوكاو باب كيفية السلام جتون بابا أكاتا سلامتاتي بابا أكاتا سلامتا سلامتا نكمتي جرم akkaataa salaamtaa nu barsiisu jechuudha baabni kun. Salaamtaan maali? Akkaataan salaamtaa akkamii waan jedhu nu barsiisa jechuudha. Yustahabbu ni jaallatama. Ayaquula jechuun almubtadi'u inni jammaru yookaan inni salaamtaa jalqabu bisalaami salaamtaadhaan inni jalqabu ni jaallatama yookaan sunnaa ta'uu dubbanna jechuun namni salaamtaadhaan jammaru. السلام عليكم نجيني سنرتي هاتو ورحمة الله رحمن ربي وبركاته بركة ربي اللي سنرها جراتو جتشوت جالة ما تودبن نمني سلام تعالى نما جمرو أكنت شو كبا جتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو كبا فياتي ندفقا بضمير الجمع ضمير جمعيتي ندفا ضمير gaarii damiira jamciitiin dhufa jechuudha. Damiira nama hedduutiin assalaamu alaykum jedhee damiira nama hedduutti raggaasisuun damiira nama hedduutti qajeelchuun dhufa jechuudha. Gaarii وإن كان المسلم مسلم عليه yoo ta'e illee namni irratti salaamatamu waahidan yoo namni irratti salaamatamu tokko ta'e illee inni jedhu akkam jechuu qaba. Assalaamu alaykum jamaa nama hedduu godhe jechuudha. Gaarii ni jaallatama akkana jechuun. Wayaquulu almujiibu ni jedha namni salaamtaa deebisu immoo waalaykuumussalaam warahmatullah wabarakaatuh jedha inni salaamtaa deebisu immoo gartee waalaykuumussalaam jedha waawii itti fideen immoo fayaatii ni dhufa inni salaamtaa deebisu kun immoo biwaawil axfi waawii dubbii lama walittiituun axfi jechuun dubbii lama walittidhu waawii waa walittiituun dhufan immoo fi qawlihi wa alaykuumussalaam jecha isaa wa alaykuumussalaam jedhu keessatti jecha waawii dubbii walitti iituun dhufa jechuudha. Akkam jedhee alaykuumussalaam hin jenne ka wa alaykuumussalaam wa rahmatullah wa barakaatuh jedha jechuudha. Ni jaallatama akkanatti salaamtaa jechuun karaa salaamtaan ittiin nu dhufe jechuudha. Gaariidha. وعن عمران بن الحسين عمران الموسين الرانسي وديس رضي الله عنهما لان جبنا سلمان الرافقيس قال نجي جاء رجل قربان تكون ندوفه إلى النبي اللهم صل على محمد وسلم غير كما ربي ندوفه فقال نجي دوبا السلام عليكم ناجيني سنرتي وجيني فرد علي سرتني ديبي سيرغماني ثم جلس يغناني تاي قربان فقال النبي اللهم صل على محمد وسلم ارغمان ربي نجده عشر جده لك عشر سيب كدان تجرا جدين قربانا كو في غادو بين السلام عليكم جدي تاي متي ايغن تاي كاي جوابي كاي ارغمان لك عشر سيب كدان تجرا جدين ثواب كدان قبدت يدين ثم جاء كرون ايغنا قربان براموني دفه نمني براموني دفه فقال نجد السلام عليكم ورحمة الله نجيني ربي سنرتي هاجراتوتي رحمن ربي اللي سنرتي هاجراتو جدي توكم مرفه فرد عليه إسرتني ديبس إرغمان فجلس نتاء النكنس فقال نجري إرغمان 20 لك 20 سيف كل أن تجري سيف ديك دمجري إني سكناني مو مال إداية النور مال دبله ورحمة الله دبله كل أن ديك دمجوته بيجو ثم جاء آخرون إيجانا نمني برومون إلوفه فقال نجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جري نكون مو نجيني ربي رحمن ربي بركة ربي سنرتي هاجرات جري بركات دبل نكون مو فرد عليه إسرتي ديبي سير كمان فجلس نتاي فقال نجدين 30 لك 30 سيف صدمة تعالى جرين أتي مصد برقت جرين أتي ندرا كودان السلام عليكم جري نلما فا السلام عليكم ورحمة الله جري الدم إني سلفامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جري صد مرقت جري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
adeemni kun hasanii sahihaa kanarraa wanni nuti hubannu maali jennaan akkaataa salaamtaan ittiin jedhamu maal akka jedhamu irraa hubanna jechuudha. Gaarii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun jaallatamaadha. Sawaaba 30 qaba. Waan Aishata radiyallahu anhaa qaalat qaala li rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam oloof ergamaan rabbii naan jedhe jetti Aishaan haazaa jibi ergamaa rabbii Aishaadhaan naan jedhe jetti Aishaan ergamaa rabbii jedheen maal jedheen ergamaan rabbii Aishaadhaan haazaa Jibriil ilaanni kun Jibriil jedheen isin agartu inni ni arga garuu yuqra'u alayki salaama yaqra'u alayki salaam sirratti salaamtaa qaraa jedheen sirratti salaamtaa qaraa jira yaa Aisha inni kun Jibriil assalaamu alaykum siin jedhaa jedheen subhaanallah bar Jibriiltu salaamtaatti matee bara Aishaatti la ilaha illallah jaba wallahi dubbiin qaalat ni jette Aishaan qultu nan jedhe wa alayhi salaam nageenyi sarratti illee hajiraatun jedheen ورحمة الله رحمن ربي وبركاته بركة ربي اللي سرت جرات جرين متفق عليه بخاري مسلم أما جا نمني تو كيو إبلو سلامة ست متيرة جري أكملت دي بساتور تياتي وانا غارين أكا إيشا كانت دي بسوق أبدا يجود إبلو سلامة ست متيرة السلام عليكم سينجر إبلو جري نمني سلامتنا ما يوسي تيمي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جتي أكا إيشان دي بفتكرت deebisuu qabdatillee namaaf isa sitti matame miti isa siin jedhame miti beek isa sitti dhaammatame ebelutti salaamtaan aayim jedhee kan namni sitti dhaammate jechuudha. Salaamtaan akkanaa gaafa si ga'e akkanatti deebiftaa. Wahakazaa waqaa fi baadi riwaayati saxiixayn wabarakaatu akkanatti dhufe riwaayaa garii keessatti jechuudha. Wabarakaatu jechuudhaan dhufe. Wafii baadihaa garii riwaayaa keessatti immoo bixadfin isii dhiisuudhaan والزيادة يسيد بلودان اللي يسيد يسودا اللي وعليه السلام ورحمة الله يجرى اللي رفيجر والزيادة اتدبلني مو ورحمة الله وبركاته جتشوت مو الثقة الثقة مقبولة إسي سكا أمنمتو تاتي سكا قبلمتو تاتي جتشو سكا إذا أنسون سكا قبلمانا جتشو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يجون كوني سكاك إبلا ما راجعنا كستغاري دقا غاري دا وانا نسير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى لوني نتوبن مال جنان نمني توقو غافة سلام تايتين آمتي أكنتي أكدي بسوك أبدو إرادو برنا جيتشون أكنتي أكتي دي بسوك أبدو جيتشون غاري وانا نسير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نتيانس إذا تكلم أن النبي إرجما ربي نتي مالي إذا تكلم يردبته بكلمة جتتك يردبته إرجما ربي عدا ساكيزت أعادها ثلاثا إسيني ديبس جزيسة دي سدي ديبس حتى تفهم عنه أما نمن الرافع مت ديبس جتشو يوكاو لكي تفهم عنه أكيس الرافع مم جتش جزيسة دي ديبس يردبته إرجمان وإذا أتى يرد في على قوم ورمة كرم يرد في أراد يروفد فسلم عليه مسان رت سلام تاجرا يرو يو كاومو فأراد يروفد أن يسلم عليهم إسان رت سلام تاجرو يوفد نمر رد فيكه سلم عليهم ثلاثا إسان رت جدي سدي سلام تاجر كمان ربي رواه البخاري بخاري تديث كنوديس أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكريد أشجر كمان وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثير كم مالي جنان وانتني رتقب صيفمو غافنا من هدوته غافا كفا دعوا وچولا والكاتنا من تبرك يرسل على رته جزيستا ديت سلام تدو سلام تا جوابو جچو غافنا من أكنا كوني غافنا من هدوته اتي حول ما قب صيفما آجرا وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال النجي كنا نرفع للنبي اللهم صل على محمد وسلم نتاني كان ارغما ربيتي فالفون نصيبه يوكاو كان ارغما ربيتي فالكينيو لفا كينيو جيتشو نصيبه قود إيسا من اللبن آنن را كان لفا كينيو تاني قود إيسا فيجيء ندفا من الليل الكنرا ندفا فيسلم نسلامة ارغمان تسليما سلامة سلامة لا يواكذ كان اندمكسين نائما لفا كينيا كان اندمكسين يرو رفو سلامتانو رتي جدا
namni rafee jiru immoo dammaqu salaamtaa saasanaan gaayaa gadi qabee jedha jechuudha. Laa yuwaaqidu kan hin dammastine nuun jedha naa'imanaa rafaa keenya kan hin dammastine jedha. Wayusmicu kan hin dhaga'u alyaqdaanu namni immoo dammaqee jiru kan hin dhaga'u jedha salaamtaa. Fajaa annabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii dhufee fasallama salaamtaa jedha kamaa kaana yusallimu akkuma jechuudha duraan salaammatu ta'e san dhufee nurratti salaammataa. Halkan dhufa waan ta'eef gizee rawaahu muslimuun muslim tadiisa kan odeessa salaamtaan jedhamu itti nama rabbashuun isin ta'u jechuudha miyyiteettas garuu salaamtaa hundaanuu jedhaa deemuun waman lam taarif man waman araft waman lam taarif nama beektu nama beekne irratti illee muslimummaa isaa beekteenaan salaamataa jechuun jaallatamaadha. Waan Asmaa binti Yaziid radiyallahu anha gaafa namni tokko immoo salaamataa siin jedhee jennaan deebisuu didde diliin keeti jechuudha. Gaarii namni tokko salaamataa deebisiif salaamataa eenyu siin jedhu kaafiran ta'inii malee muslimni salaamtaa siin jennaan kaleessa wallollee dheengadda wallollee maal akkanatti waan zollome waan dhoowwate salaamtaa isaan deebisuun jedhin deebisiifi. Gaarii isa kaan rabbitti siifa qixaaxuuti. Waan Asmaa binti Yaziid radiyallahu anha anna rasuulallahi allahumma salli ala muhammad sallim ergamaan allah marra ni darbe ergamaan rabbii ni darbe yaa'ii fil masjidi masjida keessani dabre jennaan yawman guyyaa tokko yaa'ee wa'usbatun haala jamaanii minan nisaa'i dubartii irraa taateen qucuudun tetteessuuni jennaan haala jamaan dubartii irraa taateen jennaan masjida keessa tetteessuun fa'alwaa harka inni akeeke ergamaan rabbii ayashaara ni akeeke biyadihi harka isaatiin ni akeeke bittasliimi salaamtaadhaan akeeke. Dubartoota masjida keessa heddummaatee teessurra dhufee ergamaan rabbii salaamtaa harka isaatiin itti akeeke jechuudha. Salaamu alaikum akkana shaaraa godhe. Rawaahu Tirmidhi waqaala hadiisun hasanun hadiimni kun hasanii jedhanii gaari hadiimni kun egaa gaari ofii isnaadihi Shahr ibn Hawshab jedhanii nama wayii keessa jira ni tuqama garuu immoo sabataan shawaahida adda addaatiin sabataa hasanun ligayrihi jedhan. وهذا معمول كن قبسي فما نجل نووين على أنه صلى الله عليه وسلم إرجما ربي جماعة ولتكبه بين اللفظ جدو لفظي في لفظ سلامتاتي في والإشارة جدو إشارة ولتكبه إرجما ربي أفاني نسجدا أشاران إنسجارسي سجدوا السلام عليكم أكن أركل كبه السلام عليكم أفاني نسجدا أركاني سجارسي ويؤيده دبيك نينجا بيسا أن في رواية أبي داود إن رواية أبي داود كيسترقم سن فسلم علينا نرد سلامة إرقام ربي أركان اللي سلامة غاري أفان اللي سلامة جيجو كنافو أتقاف نما سرّا فقوجر تقويوا قرتي أركول اتقابدي السلام عليكم جيجون اللي غاري انتهى جيجو دا ديبنكم كان نودلل غاري دا قدي بيسيبو مالو دي غروفتا قدي بيسلتوك هاي مال تاتي غاري قدموف غاري وانا ابي امامة اولوف مي وأن أبي جوري جاري الهجمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تنفيج فقلت ننجرين عليك السلام نجيني سرت تونجرين يا رسول الله يا إرجما ربي نجرين دفيتن نجيني سرت تونجرين عليك ران جمري جاري غاري إرجع قال نجر إرجمان لا تقول إنجلين عليك السلام نجيني سرت تونجرين عليك الآن جمرين سرت تون نجيني جرين فإن عليك السلام تحية الموتى أكنا جتشون وكبجا دعات كانت كبجا مالي جيرانا كانت كبجا مجتشون عليك السلام جرين نما السلام عليك جرين السلام دربوسي جتشون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Hadiimni kun hasanii sayyaa jedhanii hadiisa tokko kutee kitaabni kun hadiisa tokko kutee jira
kitaabni appiirraa qaraa jirru kun inshaallahu mee baaba biraatti dabrime gaari baabu aadaabi salaami baaba adaba salaamtaati ammoo baaba adaba salaamtaa gaari mararna adaba salaamtaa jechuudha baaba gaariidha baaba adaba salaamtaa dubbanna waan Abee Hureyrataa adaba salaamtaa naamusa salaamtaa salaamtaan naamusa akkamii qaba naamusni salaamtaa maal waan jedhu jechuudha waan Abee Hureyrataa abbaa Hureyraarraan si odees radiyallahu anhu wallaan jibbana sarraa fageessu rabbiin isarraa jaallatu anna rasuulallaahi allahumma salli ala muhammad sallim ergamaan allah qaala ni jedhe يسلم يا أبوها سلامة سلامتا جنو يا الراكبو إني يا أبتي ديمو سلامتا جنو جنان إني يا أبتي ديمو على الماشي إسلف ديمو الرتي أجد إني غانجيرة تايديم إني فردرة تايديم إني مكينارة تايديم إسلف ديمو السلام عليكم أجد والماشي إني لف ديمو على القائد إستاو الرتي أجد يا إستاو الرتي أجد inni immoo lafa deemu jennaan nama taa'u irratti jedhu nama immoo karaa daarii taa'u yookaan nama taa'aa jiru irratti namni deemu immoo salaamu alaikum jedhu jechuudha. Wal qaleelu yaaboo namni xiqqooni alal kasiiri isa hedduu irratti haa jedhu jennaani namni xiqqoon immoo isa hedduu irratti haa jedhu yaa'ee adabni salaamtaa kana jechuudha. Namni wayiin yaabbatee deemu nama lafa deemuun salaamtaa jedhu malee asii ol isa lafa dhaabattee isa makiinaarra jiruun salaamtaan jedhiin innachi gasiina jedhu jechuudha. Kasii bara. Namni taa'u immoo namni deemu immoo isa taa'uuna jedhu inni taa'u nama deemuun assalaamu alaikum jechuun hin bareedu dhumayyuu shari'aan kun tartiiba beekaa bara namni xiqqoon immoo nama hedduudhaan haa jedhu malee namni hedduun nama xiqqoodhaan hin jedhin muttafaqun alayhi Bukhari Muslim adaba salaamtaati jechuudha kun hin jedhini osoo qofa osoo hin taane adabni salaamtaa akkasuma qaayidaasa akkasi jechuudha وفي رواية للبخاري رواية بخاري فتين كيست والصغير نمني تقونس على الكبير نما قدر التجر نمني تقون نما قدر التهاجر أدب سلامتات جتشو قروا يوجد الوان أبو بر أدب سلامتات كسمة وأنا بأمامة سدي بن جلال الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إركما ربي نجد إن أولى الناس إرآنا النما إرتياتان المنما بالله ربته من بدأهم بالسلام نما جلقب سلام تادان الرجال لتمان نما غير ربيت نما سلام تادان جمري رجيتشو نما درا السلام عليكم جلت رجال لتمان نما رواه أبو داود بإسناد جيد سند جبادان جن سبحان الله رواه الترمذي نديس كان الترمذي اللي وديسه أنا بأمامة رضي الله عنه قيل نجرم يا رسول الله يا إرجما ربي الرجلان جناني غير الرجلان قربان لما يلتقيان كول قنمن أيهما كميسانيتو يبدأ بالسلام سلام تاران جمرا يا إرجما ربي نمني نما يول فني يول قنمن يول غياني كمي إسانيتو سلام تاران جمرا يا إرجما ربي جنان جللا مانون دي ماجرو جللا مانو موتي كولس توكو فيميري توكو بر جللا مانو نمنا كنا غافو قرارتو لتدو في يول قنمي سلام تا إن يدر حجد جنان قال نجد إرجمان أولاهما بالله تعالى إرد إياتا سانيتي ربيتي nama rabbitti dhiyaataatu salaamtaa jechuun ni qaba jechuudha. Nama yookaan waaqara'e nama yookaan biyyaan deemu yoo ta'e adaduma caaltuuni salaamtaa jechuun ni qabda jechuudha. Qaala Tirmidhi haadha hadiisun hasan hadiimni kun hasanii jedha gaari hadiimni kun hasanii jedha. Hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti hubannu maali jennaan akka salaamtaan adabaan jedhamu jechuudha irraa hubanna hadiisa kanarraa. بابو استهباب بابا جالة ما توتي إعادة ديبسوني جناني ديبسون بابا جالة ما توتي السلام سلام تا ديبسوني على من تكرر يابو نمد ديبي الرتي لقاءه ديبي نسان مد ديبي الرتي جنان والقنمو نسان مد ديبي الرتي على قربين إهو الرتي ديبيون
dhihorratti gaari salaamtaa jaddee deebisuun nama amma hamma walitti deddeebite akkas asiin isin dhufta walitti dhufta salaamu alaykum jedhin yeroo achiin baatu achi isitti dhufeeti salaamu alaykum jedhin jaallatamaadha bi'an dakhala akka seenuufa summa kharaja akka ba'uufa yeroo seensaas ol agartan yeroo bahinsaas ol agartan in seente ol agarte in baata ol agarte jechuudha summa dakhala eegana ammas kan seene fil haali haala tokko keessa kan seene yookaa aw haala baynahuma takkaa jidduu isaanii kan wanti wayii gaarrade shajaratun yookaa muka wanahwiha wanni muka kana fakkaatullee yoo gaarrade eega yeroo silaa salaamtaa waliin jettanii kaatin yoonni wayii isin gaarrade gidduudhuma keessan bu'e yookaa muka wayii yookaa girdoo gaafa mukicha yookaa isin jalaa ka'ee yookaa girdoon sun isin biraa ka'e ammas salaamu alaykum jechuun hin jaallatamaa ta'uu dubbanne jechuudha silan jedheeni yoon jedhu jechuun hin ta'u jechuuni jechuudha عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث مسيء المسيء صلاته إسيتش جيتشودا بلسات صلاة إسا أنه إني جاءني دفه فصلاني صلاته قرباتو قد دفه صلاة بلسي صلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيغانا غير إرغما ربي ندفه فسلم عليه إرغما ربي رت سلام تاجده فرد عليه السلام إرغما ربي سلام تارت ديبس فقال نجرين إرغما ربي ارجع صلاة ديبي فصل صلاتي فإنك لم تصل أتم صلاة ديبي صلاة جين فرجعني ديبي فصلاني صلاتي ثم جاء أما سيغناني دفه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إرغما ربي رت سلام تاني جد أمس دفه صلاة مكي دفه أمس سلام تم جدين إرغما ربي تين أمس إرغما ربي ديبي سيف جتشود حتى فعل ذلك أما جزء سدي وجهت اتكنا ثلاث مرات جزء سدي أما وجهت أكجتون جزء سدي في سلام تاجر إن أنا مسر كمان ربي جوابه كي دبي صلاة صلاة نهي جين سلام بود صلاة برسيسه متفقون عليه بخاري مسلم أديم نير كمان ربي قاسنا أديم نير كمان ربي كون جتشون أجينير كمان ربي قافا سنا أكا يونم تو كتي دبي درتله أكا دبي تدنتون يو سلام تاجتين جالة ما تودبن وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجم ربي نجد إذا لقي أحدكم يروك أنمي تكون كيسا أخاه بليسيسا يروك أنمي فليسلم عليه سلام تارت تجد فإن حالت يوسترت بينهما جدو سلماني يوسترت شجرة غارد مكيوئي يوسترت أو جدار takka dhaabni manaa yoo sattare wannumti dhaabatu wayii aw hajarun takka dhakaa wayii yoo sattare gidduu jaraa yoo bu'e jechuudha summa laqiyahu eegana ammas immoo deebi'anii wal qunnamanii wal arganii fallisallim alayhi isa irratti salaamtaa haa jedhu jechuudha ol irratti salaamtaa haa jedhanu jechuudha amman jedheeni ka'e wamman jedhu jechuun hin ta'u jechuudha akkuma deebartuun akkuma dhuftuun salaamataa ol irra facaasuudha rawaahu abu daawudaa abbaa daawud hadiisa kana odeessa baabu istihbaabi salaami dabarsi gaarii baaba jaalatamaa ta'uti salaamtaan baabu istihbaabi baaba jaalatamaa ta'uti assalaam salaamtaan idaa dakala bayta yeroo mana isaa seenee namni salaamtaa jechuun jaalatamaa ta'uu dubban mana kee yeroo seentu salaamtaa jedhe kasumaan dubbuluk jedhanii keessa bu'uun hin ta'u mana ofii keessa sheexaanatu nama wajjin bula qaala allahu ta'ala akkuma rabbii ol ta'an jedhee jiru faidaa dakaltum buyuutan yeroo seentan manneen keessanii fasallimu salaamtaa jedha alaa anfusikum lubbuu keessan irratti gaayyaa yoo namni mana keessan sana keessa dhibe lubbuma keessan irrattu salaamtaadha tahiyyatan min indillaahi mubaarakatan tayyiba tahiyyatan isin kabata min indillaahi rabbiin biraa taatedha salaamattiin kun mubaarakatan kam khayrii heddummeeffamtuu taatedha salaamtaan tayyibatan khaalisatan kan qulqulluu taate kan gaarii taatedha salaamtaan kun rabbiin biraa sinii dhufte waan taateefu waan anas radiyallahu anhu qaala li rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii naan jedhe jedha anas yaa bunayya naan jedhe ergamaan rabbii yaa ilma koo gaar idaa dakalta yeroo seente mana idaa dakalta yeroo seente alaa ahlika ahlii keerra yeroo seente fasallim salaamataa jedhe yakun ni ta'a barakatan barakaadha ta'a alayka sirratti barakaa ta'a jechuun aylaka barakaa siif ta'a waalaa ahli baytik
warra mana keetiitiif illee barakaa ta'aate yeroo mana kee seente salaamtaa jedhii jeen ergamaan rabbi rawaahu tirmidhi وقال حديث حسن صحيح حديث كن حسني سيجاني هذا حديث حسن بمعناه ضعيف سندي كان ضعيف سنني ساب ضعيفا معنى نساب حسني جاني حديث كني علي بن زيد كيستيرا غير نمو ضعيفان تو كما جاني ولما قالت معنى نسانا غار جنانغا علمي نما يرو من سينو سلامتا جچون برباچيسا akka raawban babu salami baba nageenyaati alas sibiyaani ijoollee sassabii irratti salaamtaa jechuu babu salami baba salaamtaa jechuuti alas sibiyaani ijoollee irratti Anas radiyallahu anhu annahu anason marra ni darbe ala sibyana ijoollee sabiyyiira darbe fasallama alayhim isaan irratti salaamataa jedhe وقال نجد أنسون كان رستني تيرجما ربيتو يفعله كان أجتو تي إرجما ربيتو أجتاني أني سرجع على سبيرة سلامة هاجري إرجما ربي يرودي مي سبيرة رفو السلام عليكم جداني متفقون عليه بخاري مسلم جتشو بامني كن اللي أكا جولي سبيرة اللي سلامة تنجرونو حقيقة جتشو إن شاء الله نما أفر رتس nama irrattis salaamataa facaasaa deemu rabbiin haa taasisu nageenya rabbiin haa badhaasu warra ergamaa hadiisaa quraanaan bule addunyaa fi akhiraa gammadu rabbiin haa taasisu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa billahi tawfiq